yeroo tokko tokko jechuudha. Ijoolleen ammaa maatii biraa bahanii hin beekne yookaan ijoolleen gara magaalaa zim jedhanii jira mitiire ijoolleen baadiyyaa keessa turanii osoo maatii biraan bahiin osoo waan tokko wanii jedhanii zim jedhanii gara biyya kanaa kan dhufan jiru. Warri akkasii gaafa dhufanii tokko warra bira dhufan sun irratti ba'aa ta'uuni. Lammaffaan immoo ofuma isaanii saayikoo isaaniitiif sirrii hin ta'uuni. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Micoo asirratti suura ishee isiniif kaayee kun jechuudha. Namicha osoo viidiyoo waraabee gadhiisee jira jechuudha. Maal jedhaanii akkasitti shuquq jettee dhaabattee jirte jechuudha. Akkuma suura ishee asirratti agartan kanatti viidiyoo ishee keessatti baay'ee garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee jechuudha. Maaliifii kun immoo dhugaa rabbii isiniin jedha saayikoo namaatiif sirrii miti isinii galee deebi'ee immoo akka waan jarri sun ishee miidhaniitti illee ilaalamuu danda'a. Namicha magaafa viidiyoo waraabu maal jedhee viidiyoo waraabee gadhiisee tigisti seeniitii nyaata fudhadhuutii nyaadhu jedhaan shuquq jecha akkasitti qotos jecha dhaqxeetiin waan iseen kushinaa seenteetu otoo fuudhiin dhaabbattee jechuudha. Akkasitti viidiyoo waraabanii gadhiisaniini dhugaa rabbii baay'ee garaa koona nyaatte anaan. Kun maaliif ta'e yoo jettanii ijoolleen gaafa biyyaarraa bahanii hidhaqna jedhanii dhuma maraatu malee as gahanii maal tokko isaan qunnamu hin beekan ijoollee. Isinii galee kun rakkoosa kamiiti biyyatti warroota biyyarraa biyyatti adeemee hin beekne warroota chaalenjiin dabarsine zim jedhanii maatiidhuma biraa bahanii warra dhufan warra akkasiiti warri as gahanii sodaa keessa galanii gaafa sodaa keessa galan immoo waan godhanis hin beekan waan fudhatanii nyaatanis hin beekan bakka waan dubbatanis tokkoyyuu hin beekan. Dhaqanii warra akkasii saayikoo isaanii miidhamaa jechuudha. Namni immoo saayikoo miidhamte jennaan sii dhumatte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf saayikoo miidhamnaan bakka namaaf dhumattuu isaati. Innaa jireenya jiraannu keessatti gaafa gara biyya kanaa dhufnu unus ta'e maatiin keenyas tokkoffaarratti namni kun yoo dhaqee kaleessa hin gadda chaalenjii akkamii dabarseera jennee hubachuu qabna jechuudha malee ijoolleen umuriin isaanii dheerataniif gara biyya kanaatti erguu qabnu tokko biyyi kun biyya teekinooloojiin guddattedha. Isinii galee haalli dhiqaa mi'aatii haalli waan hundumtuu garaagarummaa qaba. Lammaffaan haalumti ilaalcha keenyaallee beekamuu qaba jechuudha. Amma laa kun akkasumatti hin beekamti dhugaa baay'ee na gaddisiifte anaan baay'ee jechuudha. Kun bakka saayikoo ishiif sirrii hin ta'uuni. Zim jennee jireenya biyya lafaaf darbuu jennee daa'ima keenyaa kan manaa bahanii hin beekne kan jireenya hin beekne kan rakkinatti hin beekne fuunee gara biyya kanaatti gaafa ergine boru miidhaan isaa unuma dhaqqabaanii fakkeenyaaf obboleettiin kun lafa kana dhuftee lafa kanatti saayikoo ishee yoo miidhame boru eenyu faana rakkata anuma faana rakkata. Isinii galee jireenya immoo addunyaa kanarraa dabartuuf jennee birrii dhumuuf jenneet immoo ijoollee zim jennee ijoollee wallaalaa nama waan beekne fuunee gara biyya kanaatti erguu jechuun baay'ee rakkisaadha dhugaa isiniin jedhaan jechuudha. Amma jarri kun sababii maalirraa viidiyoo kana akkas jedhanii waraabuun isaanii yookaan micoon kun mana keessatti nyaata dhan nyaatu ta'a. Hojii isin hojjettu ta'a. Akkasitti dhaabbatti waan ta'eef shuquq waan jettuuf waan tokko hin gootu ta'a. Waan godhan wallaalaanii boru micoo kana biirootti yoo geessanii isaantu namiidhe akka hin jenneef jedhaniitu kan isaan kana waraaban. Isinii galee kanaaf kan isaan waraaban jechuudha. Kun immoo warrumti nuti bira dhaqnu sunillee fakkeenyaaf ana mana kana keessatti qilxibinnaa yoo qabaadhe yookaan yoo jabduu ta'e malee hojjetadhee milkaa'uu hin danda'u. Isinii galee manuma kana keessatti yoo jabduu ta'e hojjetadhee milkaa'uu hin danda'a. Garuu sodaa kana jechaa gaafa nyaata fudhannu yoo sodaanna ta'e gaafa adeemnu sodaanna yoo ta'e waan hojjennu irratti sodaanna yoo ta'e gaafa dhaqnee keessa baraa adeemnu akkuma sun nurratti wanni jechuu barbaadu isaan jechuudha. Garuu immoo jalqabarraa kaafne ija jabeeyyii yoo taane wanta hojjennu irratti ija jabaanne wanta goon hundumaa ija jabaanne yoo hojjenne waan tokko amma dhuma keenyaatti cimnee waraabbachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade dhugaa rabbii baay'ee hamleen koona cabee waa'ee mucaa kanarratti jechuudha. Namoonni ijoollee keessan dhala keessan gara biyya kanaatti ergitanii dursa dhala keessanii xiqqoolee haa taatu gara magaalaatti gashaa ji'a tokkoof ji'a lamaa jireenya magaalaa barsiisa. Waan hundumaa dursa isa caala. Hawaasa naannoo faana akkamitti dhalli keessan akka jiraatu barsiisa. Dhalli keessan beelaa fi dheebuu akka danda'u barsiisa. Zim jettanii birriidhuma laaltanii rakkina mataa keessanii
birrii fi rakkina mataa keessanii ilaaltanii dhala keessanii cinqiitti isin ergina. Dhugaa rabbi. Ijoollee baay'een sammuu isaanii kan miidhamu, ijoollee baay'een saayikoo isaanii kan miidhamu dhiphina lafa kana dhufanii jechuudha. Nagaa isin gaafadhee jiru. Nagaa faraarri waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessa. Ay nagaa kooti dhugaa. Baay'ee na cannaqe waa'ee miceetti jechuudha. Warri mana kanaa faraatata subscribe gochuu, like gochuu nu jajjabeessa akkasuma immoo yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jala nuuf kaa'aa jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbii isiniin jedha. Ammas taa'ee toonoma TikTok ilaalaa jiru micoo kana arge jechuudha. Dhugaa waaqayyoo. Baay'ee nama rarte baay'ee garaa koona nyaatte jechuudha. Maatiin keenya yeroo tokko tokko dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni dhala isaatiif yaadne jira jechuudha. Birriidhumaa fi intalli abaluu kunoo biyya kanaa jirti. Intalli abaluu maatii ishiitiif akkana goote, intalli abaluu warra ishiitiif lafa bittee mana ijaarte isa jedhamu sun akka dhaga'anii ijoollee wallaalaa fi nama homaa hin beekne fuudhanii gara biyya kanaatti ergu jechuudha. Kun immoo ijoolleen gaafaas keessa sammuu ijoollee irratti rakkoo qaba. Ijoolleen haga nyaata fudhachuu dadhabuu gubbaa gahanii jiru. Isinii galee kana zim jedhanii daa'ima waggaa meeqaa walitti qabanii aseesee gara biyya kanaatti erguun kun rakkoo maatiiti. Walumaa galatti daa'imni beekamaadha. Waan ani ollaa keenyarraa fakkeenya mucaan ollaa keenyaa yoo goote anis wanta sun ijoollummaa keenyarraa yoo kaafne namni tokko yoo daara bitate nus daara sun bitachuu qabna jennee yeroo itti boonyu jira mitiire. Sababii kanaafiyyuu ijoolleen gaafa namni tokko gara biyya kanaa dhufu nan deema jettee yeroo itti boosu jira. Maatiin immoo lakki umuriin kee hin geenye lakki jedhanii otoo dhala isaanii qixaaxatanii rakkoon qabu ture. Garuu egaa intalli abaluu yoo achi deemtee intalli sun yoo lafa bittee yookiin waan tokko yoo goote ishiin kunis dirqama deemtee lafa bituu qabdi. Akkasitti yaadu maatiin. Kuni maatii warra of jaalatoodha malee warra dhala isaaniif yaadu osoo hin taane warra rakkina dhala isaaniitti dhaga'amu miti jechuudha. Isinii galee kuni warra of jaalatan warra birrii jaalatan malee dhalli kee chaalenjii tokko osoo hin beekin rakkina tokko keessa osoo hin darbiin sim jettee ijoollee waggaa 14 ijoollee waggaa 13 fuudhanii gara biyya kanaatti yoo ergan dhumni isaas unumata argata. Gatii nama suni dhuma isaa unumata argataani. Maaliif jennaani ijoolleen amma fedhee soo ta'eeyyuu sammuu isaanii hin geenye gara biyya kanaa gaafa dhufan tokko lafa kana gaafa dhufan nama hin arganii dhiphina. Lammaffaan mana keessa oolu ala bahanii qilleensa gahaa tokko hin argatanii dhiphina. Isinii galee kanaafuu saayikoon ijoollee baay'ee miidhama jechuudha. Baay'ee rakkinatti hin beekanii daddarbaatti hin beekanii yoo cufan nyaata argachuu dhiisuu danda'u. Mana keessa rakkinni danuun jiraachuu danda'a. Kun immoo yoo jabaatanidha. Namni kana biyya kana keessa dhufee biyya kana keessa of dabarsuu danda'u warra akkasii miti. Warra chaalenjii dabarse, warra maatii biraa bahee jireenya magaalaa fi jireenya baadiyyaa adda baasee beekudha. Isinii galee maaliif biyyi kun biyya teekinooloojiin babal'attedha waan ta'eef. Ijoolleen baadiyyaa keenya haala ittiin bishaan magaalaa fi bishaan baadiyyaa waraabamu kan hin beekne danuu isaaniitu jira. Kun immoo kufaatiidhuma keenya taa'aadhuma isaatu. Unuma keenya irratti kufaatii ta'a. Maal abbaasaa jireenya darbuuf jennee wanta addunyaa kanaa gadiif jennee wanta bor mul'atee baduuf jennee dhala keenya akkasitti shiqoggoone ija namaa laashisuun unuun barbaachisu. Bakka maali abbootiin keenya kaleessa eengaddaa mana namaatti galanii nu barsiisanii mana namaatti galanii nu guddisanii miti. Ofuma keenyaa guddanne. Boowaa yookaan otoo qotisa qotaniitii wanni qotisaa keessa nu kahaniitu hojii hojjechaa turan miti maatiin keenya. Kana beekuun nurra jiraata jechuudha. Malee sun jennee dhala keenya bineensa halagaatti kennuu hin qabnu. Wanna fedhe soo ta'e illee wanti akkasiin barbaachisu. Warroonni daa'ima keessanii jireenya keessan ilaaltanii jireenya ollaa keessanii faana wal madaashiftanii daa'ima keessanii fuutanii gara biyya kanaatti ergitan dhugaa waaqayyoo cubbuun daa'ima kanaa isin gaafata. Maaliif ani atumti haati daa'ima kanaa kaleessa akka kanaatti hin jiraanne waan ta'eef akka ollaatti yookaan immoo akka ebeluuta sirbaa morma nama jallisedha Oromoon. Akka ollaatti sirbuu dhiisanii yookiin akka ollaatti buduu dhiisaniitu akka jireenya ofiitti jiraachuudha. Wanta darbuuf jettee dhala kee abidda keessan kaayin. Wanta darbuuf jettee dhala kee fiddee asitti maraatummaadhaaf, naafachuudhaaf, balaa garagaraatiif, hillaatiif. Waan biraa miti. Walitti aansite iddoo kanatti guyyaa tokko guyyaa lama tokko boossee hammam sammuun daa'imaa akkam dhiphata. Hammam fayyummaa ishee irratti rakkoo guddaa qaba. Kana maaltu hubateera? Jireenyuma isa ofii keenya jiraannu sun qofa hubachuu nu barbaachisa.
rakkina keenya har'aa qofa ilaaluun nu barbaachisu. Boru maalittan deemaa? Daa'imni koo maalitti deemti? Lafa akkamii dhaqxi? Jennee immoo madaaluun nurra jiraata. Ilaaluu qabna. Malee zim jennee warri ollaa lafa bitaniif dirqama lafa bitaan qaban. Ollaan sirbeefan sirbuu qaba miti. Inni guddaani biyya keessas yoon taa'ee dhalli koo kun boru yoo guddatti nagaa yoo taate sammuu ishii nagaa yoo ta'e hojjettee akka ishiin na dabarsitu beekuudha. Gaafa ishiin guddatte gaafa ishiin sammuu itti bilchaatte. Malee har'a daa'ima fuudhanii fidanii lafa kanatti erganii erga daa'imni kun saayikoo ishee miidhamee hojjettee si milkeessine. Ofiifis jiraattee naman taane gidduutti bishaan gabatee irraa akka taate daa'ima. Warroonni dhugaa rabbi ani keessattuu warroota ijoollee dhiirotaa obbolaa keessan dhiironni warri idimee malee intalli abaluu deemte jettanii piroosisii jalqabsiiftanii gara biyya kanaatti ergitanii rabbiin sodaadhaa dhiisa. Kanaaf viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Turtii gaarii naa qabaadhaa.